Gaaffii fi deebisoo jingoonaa maqaa keetirraa nuuf eegalii haala keessa turtan akkamittiin nasiyaan obboleettiin tante akka itti si biraa wareegamtame daqiiqaa muraasaaf dura isuma kanarraa eegalee haala akkam keessa turtanii akkamitti si biraa wareegamtee eenyuun wareegamte? Yaa'u obboleettiin duraan dursee maqaan kiyyaa Manziyaa jedhama. Obboleettiin diinasaan kan wareegtee lafa abbaayitii lafa haaqooyitii ati lafti yuunivarsiitii Direedawaa itti irraa fudhatee lafa achirraa lafti Direedawaa yuunivarsiitii nurraa fudhatee osoo beenyaan nuuf hin kafalamin lafa yuunivarsiitii Direedawaa irraa nuuf hate lafa keenya qofa osoo hin ta'in lafa hawaasa bal'aa achi namni baay'inaan garuu achiinsan akkasuma bifa garaagaraatiin dorgommii garaagaraa irratti deemuu ture. Yeroo kana qaama dhimma ilaallatu hunda beeksifannee ture. Keessa keenya kan jiru ta'ee kan abbaa bira kan garii ta'e hedduu beeksifannee ture. Garummaa wanni kun isaan kaabinee isaanii farajachuudhaan dubbii keenya lafarraa argamu. Bakki tun lafa ammaatiin fi lafa dhaalni haadhaabdeessi. Akkasuma bifa saniin akkuma ijoolletu turanitti kallattiidhaan dhufanii torbaan takka dura lafaa keenya qubatan. Yeroo dhufanii poolisiin naannoo Haayileen Somaalee tun lafa keenya irra qubatan. Yeroo qubatan kana gaazexoota adda addaa nurra gaggeeffamuu ture. Yeroo kana poolis xaabiyaa naannoo keenya dhiyaatutti riippoortii godhachuu turre. Akkasuma guyyaa kaanillee yeroo fi waan addaa nurra gaggeeffamuu nuti ammallee poolisiin dhufee nu jidduu bulee heera malee guyyaa kaan kaardishoo deemuuf fudhatanii amma dhimma olaanaatti riippoortii godhatu eeggute. Guyyaa kan gaa'aa kumaa isaaniif hin jiranii doorsise ganama naannoo sa'a takkaa guyyaa arbaa Mangiza shan naffaran dogongoruu baadhee yeroo sanitti doorsisaa dhufanii ganamaan nu rabbanan dhukaasa jechuudha. Hawaasa bal'aa irratti. Yeroo kana ga'a nama nuyi fiigee kan da'annees midhaanee hafee gosa ta'ee nuti ga'achi obboleettiin Itoophiyaa baatii jaalakkuu garaa qabdi. Yaa fiiguus hin dandeessu mana naannoo keenya dhiyaannutti ol seenni. Fiignii fi bakka itti gannaqamee fi ulaan turre walirraa fagina hin qabu. Footoo dhiigaa isii fi erguun hin danda'a. Hangam takka akka ulaa fi bakki isii itti dhaamteessu. Yeroo sanii kallattiin namoota hedduu irratti bifa adda addaa miidhaa gaggeessu turan. Mana gubaa wanti godha. Yeroo gochi kun raawwatamu bulchiinsi biyya bulchiinsi isaaniitu kantiibaa Kadiiroonis Raani jira, itti aanaa Ardiin ni jira, Bilisummaa Alaa fi Ibraahim ni jira, Paalaa fi Abdallaan ni jira, Komishiinarii Alamuu Margaa Yanau ni jira. Warri biyya bulchu guutuma guutuu lolli kun lola hamaa ta'e lola dhaabsisuun dadhabamee achi jira. Dhaabsisuun dadhabanii baandiraalee qabatanii seenanii tura lola kana dhaabaa jiranii. Uummati kun lola dhaabuu hin dandeenye. Akkasuma bifatanii wanni kun gidee taa'u gaafaleetti seenarraa dhaamte yeroo dhaamtu kana gaanii achiin jira anaa fi obboleetti kiyyaa fi obboleessa kiyya xiqqaa ture. Namni lubbuusaa baafatee jira. Yeroo sanii ta'anii obboleettiin kiyya yeroo narraa dhaamtu hedduun iyyuu ture nama na gargaaru gargaartaaf dhabeetiin ture. Yeroo sanii gaa'uu jeetiin kiyyee nama na gargaaru dhabee obboleessa kiyyaan gadi siqee yoom jiree taaboo jee yeroo dhufaatni hamaan akka malee natti hammaatu. Obboleetti kiyya lafarra sosoosee jechuudha. Yeroo obboleetti kiyya tana lafarra sosoosee jechuun nama naaf dhimma dhabee obboleetti kiyya miilaan dhiigee isii walii qabee yeroon iyyuu abbaan manaa kiyyaa gaddisiisaa dhufee na gargaaree akka qaamni ishee habiraan hin miidhamne loochi qabee bakka biraa kaayee kutee koofii mutaa adeera kiyyaa filaanamni keenyaan jiru mutaan adeera kiyyaa jira kiyyaa obboleetti kiyyaa achi wajjin kuree mana hakimaa geessanii barbaadallee kun dhaabbannee bifuma kanaan obboleettiin kiyya wanna tumaree rakkaahaa miidhamtee mana hakimaa geessinee mana hakimatti wallaantii akkuma chikuutti garuu lolli lafaa fi warra keessan dhaabbachuu hin dandeenye. Shumaan kallattiin akkasumas itti fufee bulchiinsa hin dhaabuu dadhabanii osoo bakka bulchiinsa jiru manneen keenya diigamee bakka bulchiinsa jirutti dhukaasni addaa godhamee manneen keenya gubatee kaan diigamee akkasumatti Kadiiroo yeroo aanee miira keessa galee aduukkeen haati namaa jechuudha. Billatti aanaa dhaabsisa jechuudha. Bilbilaan bilbilee nama waanta kanaati waan kana gurmaan ajajee gocha kana raawwachuuf dawwalee yaami. Akkasumas bisa kallattiin namni kun lola san keessaa dhufe. Gaboo kana hanqoo dhiyaachuu qaba. Gaboo kana hanqoo dhiyaachuu qaba. Jeenii hin qabne tasgabaa ijaanii akkasumas lolli kun bifa addaatiin ammallee hidhamaa lafa irra jiranii kallattiin lolli yeroo san raawwatame Ana mana hakimaa ni geessee yeroo geessu kumaafuu bariitiin teeworii gamtee naan deemanii hakimaa natti gaa nuti ni gorsanii jechuudhaani kallattii naannoo
sa'a sadiidhaa sa'a afurii jechuudhaan fi obboleettiin kiyya naannoo sa'a sagaliituma kana hawaasatti akkamitti akka ibsan manni hakimaa afaan wallaalanii bulchiinsa yaaman. Bulchiinsi dhufee gaafata tasgabbeessuuf jecha ilaa bakka fadhiisuun hin geessa abshiddaadee garuu ammoo wallaanamu guddichi sabaarii baraataa tuunjee nuti akkanii fi hawaasni miira biraa keessa galee waan badii biraa hin balleessine nuti yeroo xiqqarraa garagallu itti managaleessu bifa saniin wanni kun ilaarraan tana gaafii keenya haataa waan kana qophiileetiif waree gabda kana namni itti kan waan kana godhe seeraa bakka dhiyaatu lafti keenya akka nuuf deebisu beenyaan otoo nuti hin kafaleen lafa nu waan irratti lafa keenya kana biyyeen itti nuuf namtee bifa sirriitiin gumaanis ta'u bifa aadaa bifa heeraan gara silaatoo gara lubbuu nama takkaa osoo hin lubbuu namaa afuritti eeggannoon keenya kaffaan tanaa takkaffaa namni isin nu baachise seeraaf nuuf dhiyeessu lammaffaan ammoo lafa keenya saayifaan ka'u sadaffaan lafa keenya irra deebi'u akkasumatti lafa keenya irra deebinee qabiyyeen lafa keenya sirriitiin nageenya keenya nuuf eegamee nuuf kabajamu afuraffaa irra immoo dhiignii fi akka dhiiga nama takkaa osoo hin ta'in lubbuu nama lamaa yoo waliin lubbuu namatti hidhanne seeraan akka nuuf kabajamu fi mirgaa seera qabeessa kan ta'e beeksisa keenya kajeeroo kan jala dhaabne gaafatu jira kaayyoo biraa hin qabnu ergama biraa hin qabnu siyaataan walaba gaafii mirgaa ammallee gujannoo keenyaaf hawaasni keenyaaf kan hojii gaafatu jiru karaa bifa kanaan kallattii kanaan gaafii keenya dhiyeeffachuu jira ni jaalanna bulchiinsa keenya jaalalleessa akkamnuuf immoo funqurtaan hin furannu waan nu miidha miidhaan miidhisanii deebii fi gaafii keenyaaf deebii nu deebisanii halkanii guyyaa gara sooshaal miidiyaatiin gara adda addaatiin waan kana bifa garaagaraatiin irratti hirmaachuudha wanni nu bira jiru. Tole hedduu galatoomii mee if duuban xiqqoo si deebisa. Yuunivarsiitiin dirree dhawaadhaa lafa keessan dabalatee lafa ollaa keessanii haalii keessanii naannoo sanirratti osoo kaasaan hin kafalamin jaaramee yookaan ammoo tajaajila garaagaraatti itti fayyadamuu kanaan dura osoonii fi weerarri soomaliidhaa kun hin dhufin dura wanni iyyattanoo jira gabaabsite. Waan jira wallaahi lafi yuunivarsiitii Dirreedawaa lafa keenya qofa osoo hin ta'in lafa hawaasa bal'aarra qubatee keenyaallee akka nuuf kafalamu garaagaraatiin gaafannee lafaanee maallaqallee waliin baasnee qabeenya keenyallee kabiraatillee sabnee ture iyyannaallee akkasumas lafa keenya kanaaf kanallee argachuufadha iyyannaa garagaraa otoo nuti taateen kun hin raawwatamin dura bifa garagaraatiin riippoortii godhachuu turte. Tole ulfaadhu hedduu galatoomii ittuma fufuudhaan egaa nutis yeroo baay'ee dhimmoota keessattuu maallaqaan isin sossobuudhaaf abbootii gadaa dabalatee kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jooris dabalatee maallaqa guma amma nasiyaa jechuun Dirree Dhawaa jechuun nasiyaa jechuun Oromiyaa jechuun nasiyaa jechuun Itoophiyaa jechuudha. Nama dhuunfaa yookaan garee nam lamaatiin dhufanii gaafa maqaa maallaqa kana hangana nurraa fudhadhaadha gartee dhiisaadha isiniin jaan maaltu isinit dhagahamee maal jettanii deebiftaniif? Waan kanallee viidiyoon garagaraa fadariin xiyyaaf sittariin xiyyaaf hojjetanii jiranii akkasuma bifaan kallattiin waan kana bifa garagaraatiin gaafii keenya dhiyeessuu turre. Gaafii keenyaatiif ilaarraa deebiin akkanneen bulchiinsa garagaraa dhaquu ture haalli kun namoota hedduu biraas gahee namoo gaafii kana bifa garagaraa keessinaan bifa maallaqa kana yoo kanneen milsiisnaa yaada jiru takkaanii wal mariidhaan osoo niitiin gufna jaanii afannee eeguu ture yeroo dheeraa osoo nutti lufin nuti jiruudhaa yeroo sanillee alaga dhufna jaanii alagallee nuti mijaa'u jaanii hafanii isiinallee akkasuma ganama eenyee sa'aa ja'a fi naannoo namni salaafee jechuun sa'aa saffisanii kanam takka hin jirre wallaa yaammanna kenneen wallaa yaammatin amuun ta'anii nurraa qeebalaa bakka waan kana dubbii politikaa jijjiiruu keessanii dubbii dura dhiigaa fudhadhaa jaanii horsiisa garaagaraatiin akkamitti fudhannanii watti duudan ture yeroo sanatti gaabaa kiyyaasin nama miidhama isarra dhufee waan sadee dhiiguu ilmoo kiyyaa hin nyaatu jechuun viidiyoo ni dandeessa viidiyoo seedii tiktooka kiyyaa jala seentee haasadeen kiyya maal akka jee akkam akka jee viidiyoo achirraa fudhattee irratti hidhaachuu hin dandeessaa akkasumas sittariin tiilee waan jettee addaatiin waan yeroo san dhufanii nuun ta'an viidiyoo keessa jiru viidiyoo sanarraa ni hubattan je'eetii yaada.
Tole mee asumaanuu sirraan gabaabsaa hedduu galatoomii dhumarratti galgala kanaas duulli TikTok kan haqana siyaadhaatii fi akkasuma immoo dhiibbaa daangaa karaa bahaa kan magaalaa Dirree Dhawaatis dabalatee kan onaa Franqalloo kan falmu duula guddaa tokko galgala kana sagantaa biyya alaatiif biyya keessaa qabatan isaan sanittis dabalatee uummata Oromoo guutuu kan hirmaachuu danda'u kan kallattii garaagaraatiin si dhaggeeffatu kan gartee akkaataa qunnamtii bifa riidiyootiin bifa televezyiinaatiin tiiktookiin feesbuukiin waan adda addaatiin si dhaggeeffataniif dhaamsi dhumarratti ati qabdu maal jetta? Wallahi gaafii bareedaa nagaa fattuu waan na keessa jiru. Nuti wallahi dhugaa kan dubbatu biroote nuti bulchiinsi keenya nu dhoonee bulchiinsa naannoo shanii kan hidhatee nu dhee nuti waan kana gaafii mirgaa gaafachuu jirraa dhibbantoonni ergama siyaasaa hin qabnu siyaasaa akka irraa walabaa nuti gaafii mirgaa gaafii lubbuu intala dhalaa dubartii jijjiirama kana nama fidee keessaa wareegama kafaltee itti hidhamtee gartii qabee nama wareegama kafalee jijjiirama kana fideetu lubbuu isii wareegan mallee jijjiirama kanarratti taa'aa filaayitiin teessee jiraachuu qabdutti himte ammallee gaafiin keenya gaafii mirgaati bifa garagaraati warri nurra duulu jirtanni jira keessattuu ijoolleen teenya keessa akka beekamtii warri qaban diktaatorootii Dirree Dhawaa guutuma laguutu keessaa fi alallee ni jira ijoolleen jettuu bifa garagaraati akka nuti waan bulchiinsa keenya kadii warra duulu jirutti bifa garagaraatiin nurratti qabsa'anii nurra duulanii koomini garagaraa hiika obboleettii xiyyaa kana dhooftu yaalii guddaa godhu jiran nuti wanni nuti barbaannu naxii biyya afran kana warri biyya keessaatiif warri biyya alaatiif hundi lammummaan Itoophiyaa taatan Oromiyaa taatan hundinuu nuti gaafii mirgaa gaafachuu jirraa nurratti hin duulinaa dandeessan qabxiilee akka nuti qabannee deemnu kanaan nu wajji qabadhaa deema daddardan dhusaa bifa garagaraatiin nurratti hin duulinaa dhiiga obboleettii xiyyaa dhooftu isin dhiiga obboleettii xiyyaa gadinnee gaafii mirgaa dammoo nuti bulchiinsa keenya gaafannaa hangaafannu hin qabnu warri nurra duulu jirtan bifa garagaraatiin laayifii banattanii mana nama garii deemtanii hojii hirmaattu jira jettanii bifa adda addaatiin agandaa obboleettii xiyya godhatanii warri obboleettii xiyya ciisa dhoorku jiru gamanumaan kabajaa fi jaalalaan waan hin taanetti obboleettii xiyya mataa isii kaasinaa yoo wajjin hirmaattanii yoo hojii hirmaadhaa yoo hojii hirmaattuu baattanii Ustani kila bisa mira keenya nuntuinen nurraa tuuta jettan lammi rabbii ni ulfaata hedduu takka wallaahi mira sammuu keenyallee nutuutanii bareetii keenya gadda guddaa isii dhabuu daran sinurra duulutu hamilee keenyallee nutuqu jira karaa nuti isin obboleettii keenya yoo nuuf deebisuullee baattan jajjabina nuuf taatan yoo nu cinaa dhaabbattan nu sabbarsiistanii arra galuu akka nuti waan biraa keessa seennee hamileen keenya nutuqamee obboleettii keenya nuti obboleettii keessaniif beeynaa osoo nuti silaanuu irratti baatanii waan kana nu jigurullee dadhabdatanii teessan hedduu tasnagaa bifa garagaraatiin goree wal jaaranii waan kana irratti sagalee ta'uu ilaarraaduu dadhabanii wanni kun sagalee ta'ee addunyaa fi gurra nama hedduu keessa seennaa bifa kamii waan kana haala kamiini balleessinaa haala kamiini ajandaa kana hara lama jijjiirraa jechoorna fe'aa kana sina waan biraa deebisanii bifa garaatiin inni na fe'aa kun irraanfatu ajandaa lama ta'ee biyya sana keessatti akka deemu gurramu jiraani kaniifu waan kanarraa hundi keessanuu osoo nuti if qusattan obboleettii teessanii nafshaan teenya qofaa miti wallaahi yoo dhaabbattan akka namatti akkatti akka lammiis akkatti illee kabajaa fi jaalalaan maqaa nasiyaa ziyaaddiin isin gaafadha warri nurra duulukan nurra duuluu filaabaattan gaariidha jeetii yaaddi. Tole maqaa dhaabbata miidiyaa keenyaa akkasuma maqaa hawaasa Oromoo Dirree Dhawaa akkasuma maqaa hawaasa Oromiyaa guutuutii fi maqaa Itoophiyaatiin obboleettii Nasiyaa Ziyaadoo turtiin wajjin teessifteef hedduu galatoomii ulfaadhu rabbiin siyaasa barsiisuu dhiiga obboleettiitti rabbi haa baasu siin jenna. Amin wallaahi isinillee miidiyaa dhimma nasiyaa dhimma keenya jettanii hubattanii nurraa yaada dhugaa ragaa qabatamaa fudhachuuf gama keenya dhufanii nurraa hubachuu keessaniif hedduu takka galatoomaa nutilleen akka maatii ziyaadittillee akka maqaa nasiyaa ziyaadittillee akka Oromiyaa fi Oromootillee hedduu takka galatoomaa naaf ulfaadha. Ulfaadhu horii bul.